oduu cabsaa amma nu ga'eedhaanii wallabbiin Dr. Dabratsiyooniidhaaf Geetaachoo Raddaa gidduutti garee gargar baafachuudhaan uumamaa jiru daran baay'ee hammeessaa akka ta'aa jirus dhaga'amee jira. Oduu amma nu ga'eedhaanii yaa'ii waliigala Abuut yookiin adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan durataa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliidhaan durfamu obbo Geetaachoo Raddaa itti aanaa durataa irraa kaaseeraa jedhee dubbatee jira. Dr. Dabratsiyoon irra deebiin durataa Abuut ta'uudhaan filatamanii jiru. Bakka obbo Geetaachoo Raddaa immoo obbo Amaanu'eel Asaffaa itti aanaa durataa ta'uudhaan filatee jira. Boordiin filannoo yaa'ii waliigalaa fi murteewwan walga'iichi dabarsanii hojimmaata boordii hin hordofne kamiyyuu fudhatama akka hin argisiifnes beeksisee jira. Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliidhaa fi obbo Geetaachoo Raddaan adda addaadhaan walga'iirra taa'aa akka jiranis dhaga'amee jira. Dhaggeeffattoota oduu dhugaa waraanni bilisummaa Oromoo yookiin WBO'n godina Arsii Bahaan Ajaajuu keessatti raayyaa ittisa Itoophiyaa wajjin wal waraanuu isaa himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yookiin WBO Cibira Hambaanolee itti fufiinsaan bobbaa Irbuu Shinnigaa milkeessuudhaa fi tarkaanfii fudhadhee jedhanii waraanni raayyaa Itoophiyaa baay'ee ajjeesee kaan immoo maduudhaan adabeen jira jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo yookiin WBO'n aanaa Ajaajuu ganda Dimbaashaashoo jedhamu keessatti raayyaa ittisa Itoophiyaa maqaa sakatta'iinsa WBO jedhuun bobbaasee irratti tarkaanfii laalessaa guyyaa har'aa hagayya 19 irratti fudhachuusaas ibsee jira. Oduu gara biraatiin meeshaaleen sharafaa alaa malee gara biyyatti akka hin seenne eeyyamame. Konkolaataa boba'aa fi meeshaalee nageenya irraa kan hafan meeshaaleen gara biyyaa akka hin seenne seeraan dhorkaman sharafa alaa malee gara biyyaa akka galan eeyyamamuun ministeerri maallaqa Itoophiyaa beeksisee jira. Murteen kun kan darbe fooyya'insa imaammata dinagdee mootummaan dhiyeenya kana hojiirra oolcheen daldalaa galii caalaatti akka seessuudhaa fi yaadamee ta'uunsaa ministeerri maallaqaa xalayaa koomishinii gumruukiidhaaf ergeedhaan ibsee jira. Ministerichi meeshaalee sharafa alaa malee gara biyyaa akka galfaman mootummaan murtee dabarsuusaa eeruudhaan hojiirra akka oolus dubbatee jira. Oduu ollaa Itoophiyaa Somaaliyaa irraati arganneedhaan pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed mariin Itoophiyaadhaaf Somaaliyaa Ankaaraatti taasifamaa ture kan milkaa'uu dhabee fi Itoophiyaan waan birmadummaa fi tokkummaa daangaa Somaaliyaa hin kabajneedhaaf jedhanii. Pireezidaantiin Hassan buufata TV biyyaalessaa gaafa sanbataa hagayya 17 2024 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti tamsaasaniin Itoophiyaan walabummaa Somaaliyaa beekamtii dhowwachuudhaan waan cicceedhaa fi jedhanis dubbatanii jiru. Mariin Ankaaraa irratti Itoophiyaan birmadummaa Somaaliyaa biyya ollaa bilisa taatee gochuu fudhachuudhaa fi hayyamamtuu akka hin taanes mirkaneessanii jiru. Hanga birmadummaa Somaaliyaa fudhattutti homaarrattuu hin mari'annus waliin galus jedhanii dubbatanii jiru. Itoophiyaan Somaalilaand kan Somaaliyaa irraa foxxoqxe ofiin of bulchuutu waliin waliigaltee wal hubannoo akka ulaa galaanaa argattuu dandeessu erga walii mallatteessanii booda Finfinneedhaaf Moqaadishoo gidduutti wal dhabdiin muudatee jira. Waliigalteen kunis ulaa galaana Itoophiyaa diimaa jiraachuu dhabuutii jettuun ni argamsiisa kan jedhan yeroo ta'u Somaalilaandiin ammoo bakka isaa Itoophiyaa irraa beekamtii biyyattii ni argatti jedhamee jira. Soomaaliyaan gama isheetiin waliigalteen Itoophiyaadhaaf Somaalilaand birmadummaa tokkummaa daangaa koo kan sarbuu jechuudhaan waliigaltee Finfinneedhaa fi Hargeysaa gidduutti mallatteessifamee mormitee jirti. Kana hordofuudhaan ministeerri dhimma alaa biyyoota lameenii yeroo lamaan mariidhaa fi Ankaaraa Tarkiitti wal ga'anii akka turanis yaadatama. Jaarsummaa Tarkiitiin ministeerri dhimma alaa marsaa lammaffaa kibxata hagayya 13 2024 geggeeffamee tureen osoo jijjiirama qabaatee hin fidin erga xumurame booda marii marsaa sadaffaa fulbaana 17 2024 gaggeessuudhaa fi beellama qabaatanii jiraachuunsaas beekamee jira. Haa ta'u malee pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan sanbata galgala haasaa televezyiinii irratti taasisaniidhaan Itoophiyaan hanga birmadummaa fi tokkummaa daangaa biyya isaanii kabajutti mariin geggeeffamuu bu'aa hin qabu jechuudhaanis dubbatanii jiru. Kun hanga sirreeffamutti dhimma ulaa galaanaas ta'ee dhimma kamuu irratti hin mari'annu sababni isaa kun seera addunyaa kan cabsudha jechuudhaan pireezidaantii Hassan marii marsaa lammaffaa Ankaaraatti geggeeffamee ture
bu'aa eegamu osoo hin fidin hafuusaas dubbatanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu kan kana fakkaatan turanii waan nu dhaggeeffattaniidhaaf galatoomaa. Fuula YouTube kanaa like, share, subscribe gochuun dagatinaa.